Haraka asitti wanni waliin fide eebba kitaaba seedaati. Kitaabni kun waldaa barreessitoota Oromootiin qindaa'ee kan maxxanfame. Kitaaba kana keessatti 13 barreessitoota gameeyyii fi barreessitoota haaraa 13 walitti fiduudhaani barreessitoota 13 hirmaachisuudhaan kan maxxanfame jechuudha. Kitaabni kun akkuma beektanii waldeenii kun hoggaa hundeeffamu namoota 8 caalleen hundeeffame. Waldaan kun chaalenjii guddaa keessa dabree har'aan tana waggaa 11 booda kitaaba isaa lammaffaa inni jalqabaa namoonni yeroo san turtan ni yaadattanii namummaadha. Kun immoo kitaabni waldaan keenya maxxansisee inni lammaffaa seedaadha jechuudha. Amma sududaan pireezidaantii waldaa barreessitoota Oromoo barreessaa Roobinaa Shuumii gara waltajjiitti affeeruudhaani baga nagaan dhuftanii je'eeti waan biraas waan dhaammatu yoo qabaate gara waltajjiitti affeeraa isinillee naaf simadhaan isinin jedha. Ulfaadha. Galmi baay'ee guuteetii jira. Lafti taa'anis rakkisaa waan ta'uuf baay'ee isin haasofnu. Garuu yeroo baay'ee lafoota gurguddaa akkasii kanarratti namoonni gurguddaa qofti akka argamaniidhaan wanti sammuu keessatti na mul'atu. Kamiifiyyuu hundi keessanuu waamicha keenya kabajanii yeroo keessan aarsaa taasistanii hojii keessan yookiin immoo guyyaa boqonnaa keessanii inuma beeyna isa kana hunda ilaalcha keessa galchuudhaan waamichi waldaa barreessitoota Oromiyaa siniif taasise kun waamicha kabajaa fi waamicha irree tokkoon ogbarruu Oromoo bira yaa dhaabbannu jedhu waan ta'eef isa kana kabajuu keessanii gara kana dhufuu keessaniif guddaa sin galateeffanna. Yeroonis baay'ee deemeetii ture namoota waamicha kanarratti affeeraman eeguu keessatti duubatti harkifannaan sinuma jira. Isaafis nu of kalchaa jenna. Egaa waltajjii kana waltajjii eebba kitaabaa keessumaa dhimmoota ogbarruu irrattis haa ta'u kitaaba barreeffame irratti eebba dhiyaatu waltajjii qabame hunda irratti haala kana dura ture irraa yookaan barreeffama yookiin kitaaba afaan Oromootiin bara duraa keessuma 80moota akkasuma 90moota keessa barreeffamaa turan haala isaan ittiin eebbifamaa turan waan beeknuufi walakkaatti immoo hafuurri suni akka tokko waan ta'e fakkaata waltajjii eebbaa ta'uu nafee kallattii biraa qabatee haala waltajjii eebbaati jennee yaaduu hin dandeenyetti kallattii isaarraa waan maqe fakkaata. Hafuura san deebisuu fi sila har'a kaayyoon keenya inni guddaan isa kanayyuu ture. Sagantaan keenya isa jalqabaati kuni jechuudha. Sa'a kanarraa eegalee hafuura san deebisuudha akkamiin deemamuu qaba hayyoonni asitti argaman kallattii jiru hundaanii maal ta'uu qaba kan jedhu waa baay'ee nuu kaasu irraa barachaatii deemnaa jechuudha. Hunda dura garuu kitaabni nuti har'a eebbisuuf asitti argamne kuni kitaaba akkasumaan barreeffame miti. Akeeka mataasaa ta'e qabatee dhufe waldaan akka waldaatti deemsa akkamii yoo deeme barreessitoonni akka barreessitootaatti imala akkamii yookiin deemsa akkamii yoo deeman gaariidha kan jedhu ergaa mataasaa danda'e qabatee kan as ga'edha bakka kana jechuudha. Kitaaba kana keessatti nama tokko qofa miti yookiin immoo nama lama nama sadi qofa miti. Namoota hedduudha kan gumaacha garaagaraa taasise. Gumaacha garaagaraa namoota kallattii adda addaatiin
waan kana akka as ga'u taasisaniif immoo kitaabicha keessa waa hedduu arguu dandeessu, waa baay'ee arguu dandeessu. Gara fuulduraatti barreessitoonni akkamiin yoo deemne gaariidha akkaataa kitaabni kun deeme. Kitaaba asoosamoota gaggabaaboo barreessaa jechaatii hin jiru. Hojiin waloo kuni akkamitti humna akka qabu, keessumaa qulqullina ogbarruu irratti humna akkamii akka qabu, ergaa akkamis akka qabu, fakkeenya akkamis akka ta'u waa baay'ee lafa kaa'a jenneeti waan abdannuuf. Karaa diinagdees haa ta'u, karaa yeroos akkamittiin qusachuu danda'a kan jedhu akeeka mataasaa danda'e qabateetii deema. Waan addaa raajii samiirraa gadi buuse miti. Garuu karaa kana immoo yoo deemne akkana ta'a. Ogbarruun Oromoo sadarkaa tokko ol butamuu danda'a waan jedhuu fi gamtaadhaan waldaan marsaa lammaffaa kitaaba kana dura waldaan barreessitoota Oromiyaa maxxansiise namummaa irratti waggaa 11 booda kitaaba seedaa jedhu kana qabateetii as ga'e jechuudha. Keessa isaanii waa baay'ee isiniin jedhu. Akkuma dubbistanii ergaa isaa isinimmoo qabachuu dandeessu waan ta'eef. Kana xumura irratti wanti jechuu barbaadu lafa ogbarruun Oromoo jirutti hanga danda'amaa ta'etti irratti kallattii adda addaatiin hirmaannaa garaagaraa taasisuun waan furmaata ta'uudha ogbarruu Oromootiif jechuudha. Kanaaf immoo waan hundi keenya irratti walii galluudha. Gara fuulduraattis hirmaannaan akkasii kun gama barreessuutti irraa ka'ee gama kallattii eebbisiisuutti yoo tarkaanfii garaagaraa taasifame bareeda jedheetiin amana. Warri waamicha keenya kabajanii asitti argamtan hundi keessanuu guddaa isin galateeffanna. Sagantaa kana booda jiru wajjin imala gaariin isiniin jedha. Ulfaadhaa. Galatooma. Abboomaa Margaa Abbaa Araada. Araadani beektanii? Maaf callistan qoy? Hogguun isin laalu waan amma eegallee hin dadhabinaan isin ja'a. Abbaa Araada. Abbaa walaloo zamana kanaan ja'an gama kiyyaan. Isinis hogguu kitaaba isaa dubbistan na caala jaallattu, na jaala, ana caala waanin akkana jeef isiniif gala. Waloo Abboomaa Margaa gara waltajjiitti naffeera. Galatooma. Walaloo xiqqoo anarraati haalan baramneen dheeraa ta'een fidee dhufe akka jaallattan abdiin qaba ammumaa qophaa'aa jechuuf. Jaaduu seenaa maleekaa jannataa kuftee mana kiyya dhuftee nan yaadadha maleeka dubartii kan irratti wal ga'e ogummaan waaqaa martii ribuu qaama ishee fo'ee foon irraa buqqisee jaalalatti suphee waaqni ishee guddisee balali'aa ooltii samii tokkoffaa fi samii lammaffaa gidduu akka kanniisa naannoftee dhangaa abaaboorraa fidduu yeroo tokko akkas ta'e jaalala qofarraa bocamee koochoon itti rarra'ee yeroo maleekotni itti inaafan gaafa gungummiin hunduu waa'ee ishee qofa ta'e koochoon ishee jaalala waan dhabdeef suutarraa harca'e suuta konkolaattee samii lammaffaarraa samii tokkoffaatti gad fagaattee samii tokkoffaarraa biyya lafaa keessaa siree koo irratti of ilaalte. Halkan sa'aatiin 10 yeroo itti bariif dukkanni kokkee walii wal hudhan. Natti dhaga'ameera fooliin shittoo jannataa sagaleen afuura dheeraa. Dhibbuu keessa koo hurgufeerraa yoon ilaalu dammaqee onneen koo akka warqee ramacii lixee baqee. Bishaan aduun cululluqsu hin ilaaliin ija si jaamsaa isa naan jettu dur harmee yaada dhiigaa mucachaa laalee ija koo jaaluu argee
akka agadaama seenaa bareedinni ishee birree garaa kootti mi'aayee rifeensi adda ishee akka waardiyyaatti qaama ishee barsee taa'ee bareedina irra ture maatii ishee argachuuf waan miiqa wareegu ija dhala namaa miti onneen waloo illee kan abjootee beeku yoo kun abjuu ta'e abjuu kana keessaa ka'uutu barbaada. Jiruu ta'ee jiruu kana dhiisee sichi rafuu yaadu utuun jechaa of keessatti akkasiin asaasaa jiru. Fadhina guutan tokkoon hidda koo bareedinootni ishee martuu. Dhaamottee kirkirtii jilba ishee hammattee fiixee siree koorraa na ilaalaa jirti. Dhaamottee kirkirtii madaa dugdaa dhiiguu akka baattee jirtu ijaan natti himti. Ansoolaa siree koo fuudhee itti uwwisee akka kaabbaa mootii keessa kootti beellama bareedduu akkasii galgala qaban ture uumachaa'uu kooti. Bu'ee fuuldura dhaabbadhee nan yaadadha. Akkasiin afaan saaqqadhe. Giftii koo eessaa dhuftee wal beekna? Hattuu akkasiin hin jenne hattuun qullaa teessu yookaan qalbii malee kan qarshii hin jirtu kan qarshii miti silaa eenyuus hin jedhu bakki itti wal beeknu jira. Anatti hiixattee akka laattuu amaanaatti harka koo qabatte akka dongora waaqaatti yaadaan qalbii ishee keessa dhidhimtee hooda ishee natti himte. Ilaa naaf hubadhu kana seenaan kiyyaa an lammii jannataati biyya lafaa irraa homaan qabu biyyaa. Uumaan gaafa tokko qalbii isaa sassaabee yeroo hawwaa keessaa harka isaatiin dhaabee uumama kaanirraa ija isaa tokko buqqisee maleekota samii keessaa ilaaluudhaaf murteesse. Kan inni ogummaadhaan uume maleekotni samii ilmaan namaarraa baranii aadaa inaaffaa fi hamii edaa jalqabanii turan. Kennaa walitti inaafuu edaa wadaroon yayyabasaa eegaleera laafuu. Walitti marii dhiisanii urjii du'utti asaasu. Ruuda jala wal dhokatu bishaanitti wal basaasu. Edaa jaalala ajjeesanii ekeraa jaalalaa mancaasu. Waaqni yeroo kanaa ekeraa jaalalaa waameetu ofitti ofiin jaarsa ta'e ofiin waayyuu ta'e gaaddisa hawwaa jalatti maleekota hundarraa ayyaana qircee kaasee dhiiga urjiiwwanii callee morma waraabuu ija isaan facaasee yeroon inni dhaabbisee utuu isheen kirkirtuu ija hawwaa duratti gumaa jaalalaa baasee. Fooliin gumaa jaalalaa funyaan maleekotaa dhaabee waamicha caaluun ija waaqaa duratti walitti isaan sassaabee. Haa dhaga'u gurri walaabuu haa argu iji walaabuu yeroon jaalalaaf lubbuu deebisee qulqulluu durbaarra dhaabu toorotni dugda ishee koochoo miira qabu kan jaalalaaf qofa awwaatu. Yoo jaalalli isin gidduu jiraate qofa kan irra turu kan baatu yoo jibbi keessan jiraate kan irraa harca'ee isheenis madooftee jibba keessaniin dhamaatu. Uume jedhee uumaan walaabuu fi ayyaana jaalalaatti adaraa na kennee akka maleekotni ofiin cubbuu jibbaatti waliin gatne. Qe'ee isaatti na uume meetii jaalalaa tumee warqii jaalalaa baqsee geengoo maleekotaa gadameessa hawwaa keessatti namarsee jecha jaalala jedhuu fi durba jedhu walitti baqsee isheen wabii jaalalaati jaadu jedhee maqaa naaf moggaase. Jannata keessatti jaalalli maleekotaa waan hunda caaluuf nuuf wayyaa maaloo maal naaf wayyaa maaf hunduu si abdatu fakkii godhee si kaasisu akka hunduu si argatu turi. Anoo amman walaloo godhee si barreessaa akka si qabaatu hunduu manaaf laphee keessaa kan si dhibu jaadu. Bishaan ta'ee waraabame eebba ta'ee dhangala'e kan si dhibu waa'ee kee walaloo dhiiseen oduu durii taasisaa. Atoo bara tokkotti
waa'ee kee walaloo dhiiseen oduu durii taasisaa dhalootattiin hima. Atoo bara tokkottiin quufamtuu si daangessuun ni cima. Urgaa morma kee argee si'ee ilillii birraa nama miti kanniisnuu naanna'e jedhan sirraa. Uumama ofii uumeen wayyoo seerri waaqaa cabee ayyaana waayyuuf qaalluu ayyaanni kee hidhee qabee. Egaa sirraa baqannamoo sitti baqannu dhufnee akka korma wareegaa si jalatti kufnee. Ishoo bagansi baree silaa yoona hafuu kootii addunyaan nama raree. Jechaa jalqabeetan jaalala itti bubbise. Jechoota koo qoreen jaalalatti ubbise. Jaalala koo uffannaan raajiin argee. Koochoon dugda isheerraa jechaa deebi'eetti marge. Deebitee balaliite. Jaalala jechoota koo wajjiniin dhungattee galata naa kennitee. Ol qa'ee uumaatti olaantummaa argachuuf jibbi maleekotaa deebitee itti fufti. Isheenoo walaloota kiyyaan deebitee dhalachuuf na harkatti fayyuuf deebitee ni dhufti. Anoon beeku. Kunoo waliin darban kaa guyyootni walitti aanan. Suuta ji'a hordofanii ji'ootni illeen godaanan. Tarii araddaa jannataatti ol baatee maleekota yaastee seenaa kiyyaaf ishee walaloota kiyya gurratti itti asaastee itti lallabdi natti fakkaata. Jaalala irraa eeguu dhiistee jaalala isaan yaadachiiftee jaalala isaan barsiiftee natti fakkaata. Jaaduun si olitti dhuftee na daawwatti laata. Galatooma. Cal jettan garuu ani hedduun mirkaane. Isin hin mirkaansine maaltu isinitti dhaga'ama? Haamileen hin jiru. Waloo abboomaa margaadhaa hedduu takkaa galatoomiin ja'anii mucaa kana hogguuniin ilaalu nama ganna 50 faanatti fakkaataa dhifa manaaf godhaati. Barreessitoonni gameeyyiin as keessa jirtan kanneen akka Isaayyaas Hordofaa, Mootummaa Saffaa, Hinseenee, Moogiraadhaa, Toleeraa, Fiqiroo Gamtaa. Warreen kunis kanneen maqaan keessan kaasuu hin dandeenye asitti. Waa hedduu hubattan isarraa gammachuu guddaa akka isinitti dhaga'amu sarfii guddaadhaan qaba. Ifaajjiin keessan lafatti nafne waloo akkana dhaloota itti aanu lafa keessanii jirtan waan ta'eef jeetiin amanaan akka nama dhuunfaa tokkotti keessattuu tarii barreessaa fi tiyaatiristii gameessa keenyaa Looreet Tsaggaayee Gabramadan yoo yaadannu mana Looreet jedhamee lakkoofsaanii gosa walaloo istaayilii kan beekamutu jira. Ani fuulduraa fi waloo abboomaadhaa mana abboomaa margaa yookaan waan tokkoon ijaan jeetiin amana parsanaalii jechuudha. Kitaaba isaa keessatti waan hin argee keessaa istaayilii haayikuu kana madaqfachuudhaanii Toomaa fi Toodii jeefiti. Tarii ani dubbisuu dhiisuun danda'a. Istaayilii haarayaatiin kitaaba barreessuurraan kan darbe waan haaraya wal barsiisuudhaan nama dhufe waan ta'eef kan immoo jajjabeeffamuu qaba jeetiin yaada. Kanumaafiin kaasee hayyee kanatti aansuudhaan gaa kitaabni keenya ifoomee jira. Waloo kanaa ol badhaadhaa gara waltajjittiin affeeraa. Kitaaba kana keessaa asooga tokko keessaa nuuf dhiyeessaa gara waltajjitti naaf affeeraa. Hayyee galatooma. Seedaa fuula 191 irraan dubbisa. Jannata keessatti du'u abboomaa margaatiin.
kun abjuu miti jettee itti siqxe. Abjuu hin turre. Lotorii waaqni soofee samiirraa gad ergeef dhugaa ta'uu hubatte. Akka waan duuniyaan deebitee ijoota ishee duratti dhalachaa jirtutti ofirra quphattee kirkiraa uffee fakkii jannataa kunoo fakkiin jannataa kan dammi keessa yaa'uu fi bantii waaqni keessa taa'u. Kun akkamitti ta'uu danda'e garuu? Iyyuu maaltu haa ta'uu faniisha? Tuuta na dhiisee na nuffisiisee waltufnettiin iyyaa kanan jedhu. Abbaaf akaakayyuun koo erga duutee jannata agarta jannata galta naan jedhanii hin turre maarree jannanni na fuulduraa kun maalinni moo anatu du'uu dinnaan jannanni na barbaadee dhufe akkan dafee keessa galuuf nan maraadhee laata jettee yeroo ammas of mirkaneessuuf itti siqtu fooliin tokko akka mukukulaa laphee isheetti faca'ee gube. Garuu ni haaresseen hin maraanne. Deebitee qubbantee uffee foolii jannataa. Kunoo fooliin jannataa. Dur gaafa waa'ee urgaa jannataa natti himan shittoo waaqaa jedha. Kanaan jedhan kanuma. Kana argee sichi foolii dacheetti hin baru. Utuun jooraa mana guyyaa tokkoof illee na bulchuu barbaadu mana bara baraan du'aaf dulluma malee na jiraachisutti hin ba'e. Deebi'u haadhaaf abbaa kootti immoo guyyaa 3 guutuu na deeme. Akka adamsisuutti beela koo obseen boolla koo keessaa as ga'e. Amman qe'eetti deebi'utti beelli ijuu na ajjeesee ofiifis maatii koofis osoo hin ta'in jannata illee dhabuun mala. Hin deebi'u. Jannata of fuulduratti argadhee moo? Never. Dhufuu isaanii malee du'uu isaaniitu hafa. Nagaatti dachee silas jireenyi sirraa kun anatti sitti sulfaateera. Anillee ulfaate na dhabu. Onneen kun sitti ulfaatee ture ta'a. Cabduu mi'aatiinan bula na beekta. Tuuta koo keessaa ba'ee utuu hin deemu jannata na badhaastee jirta. Kana caalaa qofaa koo utuu hin deeme maal akka na badhaastu hin beeku. Turi kennaan kana caalu jira laata? Amma dhimmi koo dhaammannoodha. Oduu sitti hin baay'isu. Galatoomi ji'oota ofirratti na sossobaa na jiraachifteef galatoomi. Amma bari'uu fi karri jannataa kun akkanatti hin cufamne. Jedhi nagaatti. Erga jettee waan akka garaatti hafuu taanaan dachee. Du'a uumaan natti ergame qaba waan miliqseef garuu kan jannanni sirratti na barbaacha dhufe. Haa ta'u mee sababuma kiyyallee kunoo bakka duuti ijoollee keetti dhoksu argite. Jechoota ishee ammallee akka lubaatti lallabaa jirti. Mixeen qaxaleen sun afaan gaaguraarra halkan kufuuf jedhu fuuldura dhaabbatte. Sagaleen ishee kanniisa hirribaalleen kaasti. Mixeen qaxaleen sun kan guyyoota 3 qofaa ishee manaaf tuuta ishee gadhiistee deemte. Kan cabduu sukkaaraa qofaan tirachaa sussukaa turte. Dhaammannoo ishee booda utaaltee nadhii dammaa gidduu buute. Jannata ishee sanatti lubbuu ishee kennitee yeroo muraasa booda hafuurri ishee otoo hin nagahamiin hafe. Yoo jannata keessatti du'an deebi'anii dachee dhufu mammaaksa jedhu abboota ishee irraa dhageesseetti laata? Eessaan dhageessi? Tuuta ishee keessaa baatee joorarra osoo ooltu jedha. Galatooma. Galatoomii kanaa ol badhaadhaa. Asoogawwan jiran keessaa hamma ta'e nuuf dhaleesseetii kan jiru. Kanneen hafan immoo dubbisuudhaan akka itti bohaartan akka irraa barattan abdii guutuudhaan qaba. Kanatti aansuudhaan wannummaan kitaabni eebbifamuuf kaayyoon inni guddaan wanni irraa baratamu tarii jidduudhaan hallumtii kitaabni ittiin eebbifamu haala jijjiirrachaa dhufee ture. Amma waltajjii kanaan booda barreessitoonni illee namoonni waltajjii akkana qopheessanillee waa hedduu irraa baratan jee kanin abdadhu sagantaa itti aanu kana. Kitaabni tokko cimna maal qabaa, dadhabbinni isaa maali, maal fooyyessee marsaatti aanuudhaaf maxxanfamuu qaba waan jedhu san jechuudha.
gabaabumatti qeeqa kitaabichaati jechuudha. Waan nuyi beennu sana akka biraatiin waan nutti agarsiisuuf aamileen keenya, hawwiin keenya, fedhiin keenya hundi kitaabicharra yookaan barreeffama sanarra ta'a jechuudha. Santu yaadmiira yookaan emotion kan jennu sana kan dubbisaan of keessaa qabu to'atee bakka inni taa'u sanatti adoochee yookaan maal jennaani utuun kahin achuma taa'ee dubbisee akka inni fixu kan godhu argaa yaada sana waan nuyi beennu sana bifa adda ta'een waan nu dhiyeessuufi jechuudha. Egaa asoosamni kun gosa lama jira. Asoosama dheeraa fi asoosama gabaabaa jenna. Asoosamni gabaabaan isa dheeraarraa kan ittiin adda ta'u seenaa gabaabaadha kan inni dhiyeessu. Inni biraan jaargocha walxaxaa hin taane qaba. Akkasuma baay'inaan fakkiilee achi keessa jiranillee muraasa ta'u jechaadha. Kana ergan jedhee booda asoosamni tokko caaculee gurguddoo torba yookaan qaamota xixiqqoo torbarraa ijaarama. Kana sirriitti beekuun barbaachisaa ta'a. Isan qeequuf deema waan ta'eef. Innis jaargocha, inni jalqabaa jaargocha ijaarsa gochoota seenaa sanaati. Inni lammaffaan nam fakkiileedha. Namoota seenaa sana keessatti qooda fudhatan waldiddaa jiru, haala jiru namoonni daandii isaaniirra socho'a jechuudha seenaan suni. Inni sadaffaan yoomessa, yoom eessa kan jedhu jiras keessa seetingi kan jennu bakki isaa eessa, yeroon isaa yeroo kamii, haala hawaasummaa yeroo asoosamni sun seenaan asoosama sanaa ibsu maal fakkaata kan jedhu achi keessatti ilaalla jechuudha. Inni kan biraa waldiddaadha. Ijoo dubbii asoosamaati. Waldiddaan hin jiru taanaan asoosamni hin jiru. Waldiddaatu jira. Namni sun yaadaan wal dhaba yookaan nama duukaa wal dhaba kanatu jira. Inni kan biraan ija. Point of view kan jennu ija. Barreessaan yeroo hundumaa nama seenaa sana isaaf seenessu bakka buufata. Ofii isaa miti kan inni seenessu. Iji sun immoo ija akkamiiti? Ija nam tokkeessoodha yookaan ija nam sadeessoodha kan jedhu san diteelii keessan galuu tarii leenjii irratti kennuu yoo barbaachisee leenjii waliif kennuu dandeenya. Inni ittaanu yookaan inni jaaffaan akkaataadha istaayil kan jennu. Seenaa sana akkamitti dhiyeesse, akkamitti barreesse, akkamitti seenaa qindeesse kan jedhu achi keessatti ilaalla. Dubbiilee qolaa maal kan jennu as jalatti arganna. Akkaataan barreessuu achi keessatti, qubeessuu maal kan jennu achi keessatti arganna. Saxaxa kitaabichaarraa fuula isaarraa jalqabee hamma dhuma isaatiitti wanti jiru akkaataa keessatti kan ilaalamu. Ergan kana jedhee booda kallattumaan gara qeeqa kitaaba kanaatti ce'a. Kitaaba seedaa ilaalee dubbisee jira. Fuula 200 qaba. Nama 13 akka barreeffame asittis dubbatameera. Bara 2023 akka maxxanfame kana kaa'uun dirqama waan ta'eef. Ciminni isaa afaan Oromoo sirriitti qubeeffamee sadarkaa itti aanutti darbaa jiraachuu isaa nutti agarsiise jechuudha. Dogoggora qubee yoo argitan iddoo lamatti isheenuu dingata kan utaalamte waan akka sirna tuqaalee waan akkasii jira malee kitaabichi baay'ee qulqullaa'ee akka barreeffame sababni ani qulqullina barreeffama afaan Oromoo jedheef qeeqni koo achirratti xiyyeeffataa qofaaf miti. Afaan Oromoo qulqullinaan hin barreeffamne taanaan isa nuyi jennu dhiiseetu kan biraa nutti himaa jechuudha. Sooshaal miidiyaa kana irratti argaa jirtu namoonni of arrabsaa jiru. Fuula feesbuukii isaanii irratti barreessanii of arrabsaa jiru ofii isaanii. Sababa maaliitiif inni isaan sammuutti yaadaniif waraqaa irratti barreessan adda adda waan ta'eef akkaataan barreessuu yookaan sirni qubeessuudha yoo badee kitaabichi iyyuu jira jechuu waan nama rakkisuufan dhimma sana kaase. Ciminni biraan dhugaa Oromoon keessa jiru nutti agarsiise kitaabni kun. Gama dinagdeetiin, gama hawaasummaatiin, gama siyaasaatiin Oromoon dhugaa akkamii keessa jira kan jedhu kitaaba kana keessatti argeen baay'ee itti gammade jechuudha. Fakkeenyaaf wareegama gootota kaleessaa sana imaanaa isaan kaa'anii darban, icciitii dhoksaan ulee isaan dabarsan kitaaba kana keessatti gadi fageenyaan argina. Imaanaa dhalootaan kenname sana yookaan icciitii dhalootaan darbe sana dhaloonni itti aanu ammallee dhalootaaf akka dabarsuuf kan akeeku
kitaaba kana keessatti argina maqaa akkuma isinitti himee mata duree kana takka jedhan jedhu ani maaliif jennaan ani qeeqa walii galaan dhiyeessaa jira isiniin jedheera. Safuuf safeeffannaan Oromoo toora dhalootaa keessatti keessumaa sirna gaa'elaa ilaalchisee dhalli haraamoo akka hin dhalanneef akeeka kan kaa'ee jira jechuudha. As keessaa dubbistanii bira ga'uu dandeessu. Oromoon abba torba lakkaa'a. Gosa kamii ati jedha? Yoo gosa isaati ta'e abba torba naa lakkaa'i jedha. Sababni isaa dargaggeessatu mana dhufe yoo ta'e mucaan durbaa tokko mana keessa yoo jiraatte iji isaa yoo irra bu'e dhala haraamoo akka isaan hin godhanneef dhugaa jiru abba torbaan mirkaneessaaf. Kanaaf mucaan dhufe sun an abbaa baluuti lakkaadhu amma abbaa torbaatti abba torbatti lakkaa'ame torbaa gaditti yoo warra maatii sanaa wajjin abboonni isaa abbaan isaanii tokko ta'eera yoo ta'e abba torba keessatti walitti dhufaniiru yoo ta'e ijoollee waameetu laa obboleessa keessan kottaa wal baraa'edha. Fira keessanii dhiiga keessanii abba torbaa gadi jirraa walitti dhufeenyi keenya guddaadha jedhee walitti hima. Mucaan gaafa sanaa kaasee intala mana sanaa irra jasaallee hin buusu. Intalli mana sanaallee yookaan mucayyoon mana sana jirtullee gurbaa sanaa dhimma jaalalaaf hin ilaaltu jechaadha. Waa'een dhala haraamuu yookaan dhala haraamuu jechuun maal jechuudha? Obbolaan dhiigi wal fuudhee yoo dhala walirraa godhate safuun Oromoo cabeera jedheetu amanaa jechuudha. Kanallee akka gaarii akeekee jiraa fi kan biraallee waa hedduu as keessatti arguu dandeessu. Daddabarsuun danda'a. Sababni isaa yeroo naa kenname muraasa waan ta'eef hanqinatti hin darbaa. Hanqinas irruma keessa kan hin ilaali. Hanqinaan argu jaargocha qindeessuu irratti rakkootu jira. Mata duree baay'ee keessaa mata duree muraasa irratti rakkina kana argeera. Yeroo bakkaa fi haalli hawaasummaa achi keessa jiru ifee hin mul'atu. Yookaan immoo akka asoosama gabaabaa tokkoof qindaa'uun irra jirutti hin qindoomne. Fakkeenyaaf bakka seenaan irratti raawwate garmalee yeroo bal'atutu jira. Fakkeenyaaf shawaa dhihaatii ka'ee holataa dhufee holataarraa ka'ee finfinnee galee finfinneerraa ka'ee dhaqee yeroo inni itti laga xaafootti xumuramu fa'itu jira jechuudha. Kitaaba mata duree isa kam kan jedhu dubbistanii argachuu dandeessu. Amma kana yeroo deemu asoosama dheeraa ta'uu danda'a kun utuu bal'isanii. Silaa seenaan asoosama gabaabaa tokko waanuma magaalaa tokko keessatti raawwate, waanuma kutaa ciisichaa tokko keessatti raawwate, waanuma mana wayii keessatti raawwate nutti hima. Seenaa sana irratti dhiibbaa qaba jedhee yaadummoo achi deebi'ee duubdeebiidhaan nu yaadachiisa. Fileeshbaakii kan jennu sana duubdeebiidhaan nutti hima. Dubbii har'a ta'e kanaaf isa namichi sun guyyaa sana akkana godheetu dhiibbaa fidee jedhee nutti hima ture. Kanaafuu qindoomina seenaa irratti rakkina akkasii argee jira. Sana abbaan barreessaa wantoota akkasii irratti xiyyeeffannoon gara isaa ta'u ilaallachuu danda'a. Fakkeenyaaf kan laga xaafoo amma jedhu sana yoon kaasee laga xaafootti yeroo dubbattu sana achumatti seenaan sun jalqabee waan adeemsa lafa dheeraa sana keessa dhufe immoo duubdeebiidhaan nu yaadachiisuun hin danda'ama ture jechaadha. Mata duree isa kam akka ta'e booda laaluu dandeessu. Hanqinni inni biraan seenaa dheeraa bakkaa fi yeroo gabaabaa irratti seenaa baay'ee dheeraa ta'e asoosama bal'aa ta'uu danda'u tokko yeroo gabaabaa keessatti kan nutti hime jira. Sunillee ilaaluu qaba. Sababni isaa seenaanis gabaabaadha, bakkis dhiphaadha, nam fakkiileen achi keessanis jiranis muraasa ta'uu jechuudha. Inni biraan nam fakkiileen yeroo barreessaan nam fakkii ta'ee fa'itu jira kitaaba kana keessatti. Nam fakkii uumuun irratti hanqinni mul'atu nam fakkii tokko fuudhanii yookaan barreessaan tokko yeroo itti ofii isaa nam fakkiitti of dabaletu jira as keessatti. Seera asoosamaa keessatti barreessaan kitaabicharraa walaba waan isin beekuu qabdan. Barreessaan yoo ana jedhee dubbata ta'e barreessaa sana miti. Barreessaa sana osoo hin taane nama barreessaan sun bakka buufateeftu dubbata ija seenessaa sila jennee jechuudha. Asitti garuu keessaa baasee ani barreessicha jedhee yeroo inni kaa'ee ofii isaatii nam fakkiitti of dabaletu jira jechuudha. Suni akkasitti yeroo ilaalamu hanqina gabaabaa hanqina xiqqaa sirrachuun irra jiru akka ta'e argina. Inni biraan immoo nam fakkiileetti maqaa moggaasuu yeroo dhiisantu jira. Isa kanallee nan dubbadha. Sababni isaa
Seedaa kan jedhu keessatti lalisaan natti mufatu makuma isaa dha'ee yoo dubbadhe lalisaatu barreessee lalisaan obboleessa kiyyaa iddootti mucaa kollee ta'u jira yeroo inni barates adeemsa baay'ee wajjin dabarsinee kitaaba isaa keessatti nama baay'ee jaalladhuuf barreessaa cimaadha. Kanaafi maqaa lalisaa dha'ee yoo dubbadhe jechuudha. Abbaan seedaa eenyu akka ta'e hin beekamu. Seedaan maqaan abbaa isaa hin beekamne taanaan ilmi immoo aadaa Oromoo keessatti abbaadhaan beekama. Abbaadhaan waamama jechaadha. Aadaa Oromoo keessatti ilmi abbaadhaan waamama. Seenaan haadhaa abbaan seenessaa jira, seenichas nutti himaa jira. Akka taati sun mucaa sana godhattee mucaa sana bakka buustee seedaa kana imaanaa laattee akka isheen duute nutti himaa jira. Garuu maqaa abbaa sana hin dhoofne ani hin agarreefi. Tarii argamee maqaa abbaa jira yoo ta'e immoo na of galchii jechuu barbaada. Kan biraallee jira akkasuma maqaa ofii warra dhossantu maqaa nam fakkiilee dhossuudhaaf sababii yoo jiraate na lan dhossinu jechaadha. Maqaa nam fakkiilee dhokachuu hin qabu. Hanqinni biraan ija seenessaa yeroo bu'uuressinu iji seenessaa sun barreessaadha jennee barreessaa sana gara seenichaatti dabaluun barbaachisaa akka hin taane sababni isaa barreessaan seeneffamicharraa walaba akka ta'e beennee bifa kanaan qindeeffachuun gaarii ta'a. Egaa inni kan biraan ammas waan xiqqoo irratti dubbadhee kan inni ittiin goolabuuf deemu xumura kitaaba kanaarratti barreeffama ajaa'ibaa falaasama gaarii tokkon argee dhaqee jechuudha. Amma kana asirratti nu dubbifame kanii du'a jannata keessatti du'uu jedhu sana. Egaa obboleessi keenya abboomaan dhugaa dubbachuuf yoo ta'e daa'imadha, nama guddaadha garuu. Fi falaasama dhimma jannataa kanatti xiyyeeffatee akka inni jiru amma walaloo isaa irratti dhaggeeffattanii jirtu. Waa'ee jannataa kana falaasama jannata duukaa wal qabatu irratti waa hedduu barreessuu danda'a mucaan kun. Garuu seenaan yookaan barreeffamni jannata keessatti du'uu jedhu kun asoosama gabaabaa ta'uu isaatiif na jalaa hanqata. Waldiddaa yaadaatu jira. Mixiitu nam fakkiin achi keessa jirtu mixiidhaa yaada isheetiin wal falmiti. Kanuma qofa wanti jiru jechaadha. Yaada ishee duukaa wal falmiti. Ijaarsa jaargochaa keessatti adeemsi seenaan sun ittiin qindaa'e baay'ee bareedaadha. Haa ta'u garuu hanqinni guddaan as keessa jiru nam fakkiin achi keessa jiruu fi waldiddaa duukaa wanti wal qabatu hanqina. Akkuma dura isinitti kaasee dhimma asoosama tokko yeroo kaafnu immoo wantoonni torban sun baay'ee murteessoo ta'u jechaadha. Jaargocha, nam fakkii, waldiddaa, ija, akkaataa maal kan biraa yoomessa inni dhumaa ergaadha jechuudha. Ergaa qaba. Yoomessi isaa bareedaadha. Garuu waldiddaa fi dhimma waldiddaa keessattiif nam fakkiilee achi keessa jiran irratti hanqinni waan mul'atuuf asoosama gabaabaa ta'uun isaa xiqqoo na rakkise anaan. Hin ta'u jechaan jiru kun akka yaada kootti saayinsiidha yeroon ilaalu hanqina sanatu mul'ata jechuu barbaadeeni. Mucaan kun garuu kitaaba falaasama cimaa ta'e barreessuu akka inni danda'u shakkiin qabu jedheen qeeqa koo gabaabsaa. Akkaataa barreessuu xiqqoo tuqeen darba. Akkaataa barreessuu irratti rakkinatu jira. Rakkina dizaayiniitu jira. Saxaxa yeroo hojjetu namni dizaayinii hojjetee rakkoo uumeera. Fakkeenyaaf seenaafan seena'e kan jedhu yoo laaltaniittu ta'e irra deddeebiitu jira. Irra deddeebii jechuun irra deddeebii fuulaatu jira. Akkuma isiniin jedhee dhimmi akkaataa dhimma qaama barreeffama isaa saxaxarraa kaasee hamma dhumaatti jiru waan ta'eef sanatu mul'ata. Sun fooyya'uutu irra jira jechuudha. Fakkeenyaaf fuulli irra deddeebi'amu jira calluma jedhee fuula sana kutanii keessaa baasuun barbaachisaa ta'a. Inni kan biraan egaa barreeffamni afaan Oromoo akkaataa lama qabatee akka jiru tarii baay'een keessan beektu. Akkaataa duraa fi akkaataa ammaatu jira. Kitaabni kun wal makee jira. Dhaaba dhabuudha sun immoo yookaan akkaataa duraa ta'uu qaba yookaan akkaataa ammaa sana ta'uu qaba. Fakkeenyaaf hin kan jettu barreessitoonni tokko tokko irraa butanii dhaaban. Barreessitoonni tokko tokko immoo itti butan. Kana silaa inni idiit godhu dhaaba qabsiisutu irra jira. Yookaan itti butanii xumuruudha kitaabicha yookaan immoo irraa fageessuudha. Dhiibbaa qabaa gaariidhaa kan jedhu waan ilaallu ta'anii rakkoon qabu. Hin fi tii warra jedhaman kana kaan irraa buttan kaan itti buttan. Sun immoo rakkoodhuma sila jiru. Haa ta'u malee akka kootti kan inni
deeggaru ani qorannoon adda addaas kan ifa gochaa jiru itti butatee barreeffamuu qaba. Fi kan jettu kun jechatti hirkachuu qabdi. Hin kan jettu kun jechatti hirkachuu akka qabdu. Dhaa kan jedhu sun kophaa dhaabbachuudhaaf wanti dirqisiisu akka hin jirre yoo itti butateenumaa akka inni wantoota gurguddaa shaniif nu fayyadu qorannoon hin agarsiisa. Qusannoodhaaf akka inni gargaaru dubbistoota fi haala mijeessaa hiikni akka hin jijjiiramne illee godha. Asirratti waa xinnoon jedha. Fakkeenyaaf lalisaan iyyuu dhufaa jira yoon jedhe. Anatu dhufee naanii fakkeenyaaf anatu dhufee obboon seeneen in turte maal alan jedhu lalisaan iyyuu dhufaa jira jedheen barreessaaf. Afaaniin utuu hin taane barreeffamaan. Isa booda lalisaan iyyuu dhufaa jira jedhee lalisaan edhee iyyuu immoo achi yoon irraa bute. Lalisaan iyyuu dhufaa jira yoon jedhe. Isa booda obboon seeneen yookaan waan ta'e qopheeffachuu qabu jechuudha. Lalisaan gurra qabatee maal gochuu dhufaa jira jechaadha. Edhee iyyuu dhufaa jira. Yoon itti bute garuu anarrattu edaamee namni biraa dhufaa jiraadha. Hiikallee jijjiiruu danda'a waan ta'eef inni biraa immoo afaan Oromoo dhaaba qabachiisuudha. Qeeqa koo xumureera horaa bulaa.